kuma dhibba lama sana fudhattee ittiin haadha dagattu feetu carraa gadaa restoraantiin isii uume damoonni dirhaama 1,000 viizaaf tikeettii isaantu danda'an hojiin isii gadaa restoraantii keessa carraa kanaa fayyadamtu nu ammoo 200 hin guunna jennee manaa baane san guutuuf birri Itoophiyaa 40 nu jalaa hanqatte 160 argannee jirra 160 keessaa 80 galii ta'ee risiitii illee naa ergamee jira asirra yaadni keessan maali warri faasti diliverii durumallee ani yoo hanqate hanga barbaachisaa ta'e guurirraa hanga hanqate annan guutee ture odukuma 50 guutee 60 40 guutee hanga hanqate san itti guutuudhaaf qophiidha kanaafuu hanga hanqate san itti guutaaf 40 hanqate 40 diraama kuma takka jecha bakka diraama guutaaf 40 na biratti qabe kanaafuu fast deliveriin qarshii 40 hanqate nu guutaa waliigalanu isiin Dubai feetu haa dhuftu feetu haadhiistu feetu carraa gadaa restoraantii kennee fayyadamu haadhiistu sun filannoo isiiti nu ammoo 200 jenne guunnee jirraa jechuudha guunneerra Allahu akbar maal jettanii warri as keessa jirtan maal jetta biiftu ani maalin jedhu beeko nooma nu waan biraatti fakkachaa natti sore Edduun gammadee dhugaa rabbii hundi keessa nuunaaf kabajama. 200 kanas naa guurtan dhugaa dubbachuudha 200 naa guurtanii edduu galatooma ani obboleetti takkittiin qabasiniin jedhee asuma fuuldura keessanitti anima 200 kana keessa ishiidha. Fedhii keessanii maaliif jechuun ishiidhaan na baatee na guddisee nuti haadhan qabnu garuu ofumaaf ofii keenya wal guddisne ani warra ishiidhaaf kana keessa yoon 40 kana ishiidha dullatti ittiin biteef sin kafaa jechuun kuma dhibbaanii nu si qarqaaruudhaaf tokkoffaa maallaqa illee galchinee jirra carraa gadaan si erge hin fayyadamtaa bilbila isaanii sii kennaa paaspoortii keetti ergitaa ati dhuftee Dubaay dhuftee dalagatu dandeetta gadaa restoraantii keessa kaan ammoo atillee wacii si barbaachisaa gadeemtu wacii si barbaachisaa uffata bitatu si barbaachisaa waan garagaraa si barbaachisa sii galee hatta akkaawuntii makee ka Itoophiyaa akkaawuntii maqaa keetiin banattee baankii daldala Itoophiyaa Samboda birrii 100 takka illee taate waan rabbiin beekan borosoo si dhukkubee amma fakkeenyaaf gara Itoophiyaa deemuu dandeetta. Gaafa biyya deebite garuu osoo hojjetii yoo galtu waa si barbaachisa sii galee. Kanaafiyyuu 200 kana keessaa 80 galii sii ta'ee 20 hafte ammoo galii sii goona warroonni maallaqa kana nuun iyyatan tokko Nuuraddiin Baabaa 10,000 Nasri Aanolee 20,000 Mahir Dedo 5,000 Muhammad Bashir 5,000 Kumesto 10,000 Kalis 10,000 Bayan Hararge 5,000 Lencho 10,000 Yasin Oro 10,000 Dani Oro 10,000 Ramadan Yaba Yokin Ramadan Fashinin 10,000 Abdi Shaggar 10,000 Waad Fashin 10,000 Jibril Cargo 10,000 Sabbontu 10,000 Ali Umar Yokin Ali Food Staffin 10,000 160 40 hafe ammoo fast delivery warra dheengadda miliyoona na badhaasan isaantu 40 hafe itti ol guutanii qarshii 200 sa'aatii waan hin gurra jennee kaane galmaan gahanii jira. Maamli 200 guutee jira. 200 kana keessaa ati ka barbaadde obboleettii keettiin qarqaaradhu ka barbaadde kan raafe wacii kan kee godhadhu carraa gadaa restoraantii sii baase kana fayyadamii paaspoortii kee baafadhu gara Dubaay kottu dalagadhu. Duree furjaati faatee jedhan sanillee gizee Ramadaan biyya alaa adeemtullee dhaanka jedhaa ture kan mormaa ture mana madaamii mucayyoon kun yoo dalagde hin miidhamti. Dalagaan mana madaamii ni ulfaata. Kana durallee akkatiyyuu jettu annama rakkoon guddadhee rakkoo reefu naan jette jechuudha. Erga dadhabbii akka sanaa qabaatte ammallee deebitee mana namaatti deebi'uura biyyuma kee keessatti dalagaa mataa kee haa uummattuufi ture. Kanaaf 200 kee galii sii ta'ee jira. Ijoolleen kunneen hiriyoota kooti hundi jira. Risiitii hafisii erga 120 keessaa 20 kootii 100 qofa ta'e 100 kana ijoolleen galchitee Akkaawuntii WhatsApp irra naa erga nama dabarsaaf harka tokko makiina waan ofaaruuf naa dabarse WhatsApp irrattas. Dhugaa waaqa baay'ee nama gammachiisa. Rabbi gaafa nama badhaasa. Akkaawuntii sitti maalishaa? 1,000
qabnu naa qabu. Ayyee kuma tokko. Jaatami saddeet. Koo. Let's go. Kuma tokko. Jaatami saddeet. Jaatami saddeet. Duwwaa torba. Duwwaa torba. Soddoma. Soddoma. 45. 45. Tokko. Ayyee. Okay. Kanaafuu amma isin hawaasni keenya kabajamaan yoo hojii har'a hojjetamee fi gammachuu obboleettii teennaa tana gammaddan nullee waan xiqqoo sin rakkisuu barbaanna. Tokko gadaa reestooraantii fooloo godhaa. 2 faast deliverii fooloo godhaa. 3 abbaan qabeenya gadaa reestooraantii tiktookiin koo guyyaa 20 keessatti miiliyoona 1 yoo gale qarshii 500 badhaasuudhaaf waadaa galee jira. Anamma 800 fi 39 irra jira. Nama 100 takkaa fi 41 taafi. Namni 141 kuni yoo fooloo kana ol guutanii an tiktookiin kan koo guyyaa 20 keessatti miiliyoona takka gale qarshii 500 Itoophiyaa abbaan gadaa reestooraantii yookiin Muhammad Nur Walensoo kan jedhamu na badhaasa. Kanaafiyyuu yoo dandeessan tiktokii koo kana tiktokii fast delivery tiktokii gadaa reestooraantii sadiinuu sin bira jira. Fast delivery illee as keessa jira. Gadaa reestooraantii illee as keessa jira. Tiktokiin kiyyallee isinuma bira jira. Dhugumatti wanti har'a hojjetame kun gammachuun obboleettii teenyaa kun yoo isin gammachiise kun waan salphaadha. Waan basiidhaa qaboo isin qabatu osoo hin taane waluma qarqaaruudha waan ta'eef follow godhaa. Fast delivery illee follow godhaa. Gadaa reestooraantii illee follow godhaa. Warri Dubai keessa jirtan ammoo fast delivery kun hedduu dadhabee jiran wajjin dhaabbata qarqaaramuu qabuudha. Kanaafiyyuu isallee ajajjabeessinu. Dhaabbata kanallee ajajjabeessinu. Keessattuu meeshaa keessa waan hedduu garaagaraa ergattan isaan irraan ergadhaa. Dhaabbanni kunillee nu qaba. Uummata kana qaba. Uummata kana waliin dhaabata. Kanaafiyyuu tajaajila keessanii fi keessattuu warra kan Ramadaan faashinii fa'aa alilleen ufafoo mana kee eebbisiisuu edda guyyaa muraasa booda gaafa guyyaa 20 yoo eebbisiistanii kaatan meeshaa keessan nurraan ergadhaa. Anamma fast delivery irraan ergadhaa jechuun danda'a. Maaliif an ambaasaadara isaaniiti. Bakka bu'aa dhaabbata kanaati. Kanaafuu Dubai keessa warri suuqii garaagaraa qabdan warroonni meeshaa fakkeenya ijoolleen mana madaamii jirtu isinirraa bitattee meeshaa erguu barbaaddan fast delivery irraan nurraan ergadhaa. Karaa fast delivery yoo ergatan meeshaa keessan amanamummaadhaan iddoo isin nuun jettan isinii geessin. Anis akka ambaasaadara dhaabbata kanaatitti itti gaafatamummaa fudhatuu qabuu fi waan isin barbaachisu isiniif godha jechuudha. Kanaaf akkasii obboleessi keenya kabajamaan tokko nama VIP nu jalaa ture dhufe Al-Rahib Kafteriyaa magaalaa Ajmaan keessatti argamu obbo Amaan Nashaa jedhamu. Reefu gisee nu girgirri kaasisan nu jalaa turanii garuu amma dhufanii jiranii bakka nagaan dhufta jira gastii seenne. Al-Rahib Kafteriyaa si galchee raayyu bara amiche. Annaa akkasii amma walumaa galatti yaada keenya goolamnee jirra. Ergaan xumuraa kan keetii biiftuu qarshiin 200 guutame dalagaallee si argame maal jetta? Osoo waa jechuun eegaliini nama 5 ta'e gadaa reestooraantii 10,000 guutuuf namni 5 fooloo godhaa nama 5 qofa. Namni 5 aaree namni 5 taasisa amma namni 5 dafaami. Namni 5 mana nyaataa gadaa jedhu kana dafa ani reestooraantii jedhanii beeku. Dafa ka guutee jira galatoo yaada keetis maaltu si dhagamee ummata Dubai laal warri 200,000 kana warri birriillee buure warra Dubai warri ammallee deebi'ee viizaallee si baasuuf waadaa si gale hojiillee si uumuuf waadaa si gale biyyuma Dubai keessa ka jiru gadaa reestooraantiin viizaa si baasee dirhaama 1,000 ji'aan si qacaree tikeetti illee si umure Itoophiyaa irraa si fiduudhaaf waadaa si gala. Qeerroon Dubai ammoo birri 200,000 isinirraa barbaada an jennaan okay jirra jedhanii 80,000 harka galchan 20 kiyya 100,100. 100,100 haftillee risiitii galchanii naa ergan. Maaliif
hundi jara namni ijoollee amma maqaa siidhee kun hiriyoota kooti nan amanaa warra galchan kanaafuu kumni 200 akka akkaawuntii kee irra galetti ilaali anammoo hunda isaatu risiitii siif erga kan kootis dabalatee jechuudha kuma dhugaa dubbi. kanaafuu yaadni kee maali walumaa galatti biteera Niitoorkiin kiyya inni geechisaa. akka gaarii dhagamaa ta'e. Ani dhugaa rabbii arraa sitti meekaleessa gargara namni wayii naarsee ture. Yaa nama qaas dha'uun barbaadu nama guddaadha naman jecha irraa neenne jecha hin taane naan jedhani. Dhugaa rabbii guyyaa guutuu gastii illee banadhee bakka haasa'uudha yoon ka'e imimmaantu na qaba. Maaliif ilmi namaa otoo rakkatu arraba akkanaa waliin jechuun baay'ee tokko na gaddisiise. Garuu amma boo'ichi suni imimmaan kiyya sun gaariitti naaf jijjiirame. Bakka kana inni dhugaa rabbii an duraa si beeka. Anan itti si beeku gaarummaa keetitti gaarummaa kee waan baay'ee sirraa baradhaa gisee baay'ee si hordofaa nama jajjabeessitaa dhugaa rabbii viidiyoo keessa illee galee haga dhumaatti si hordofaa. Namoota akkanaa kanaaf ati nama misaalee taatu akka taatee sumaanuu bari waan hojjettu hundumtu nuuf misaaleedha jajjabina akka nu hortu bari. Bakka baay'ee si jaaladha mana kee galuu bichaadha hawwiin kiyya. Akka kana naagota odoon ta'in mana kee galee gasti kee irratti mul'achuu bichaadha. Ammaaf ammasoota ijoollee Oromoo ta'anii hin galle jedhu mana keetii mana raachee bichaadha. Bakka hedduu takka mana kee galuu barbaada. Mana kee galuutti gammadee hedduu takka gammade. Akkana ta'uu keetitti immoo maaltu sitti dhaga'ame naan jettee hin beeku waan hin jedhu hin beeku dhugaa. Waan abjuu wayii natti fakkaata. Waan abjootaa jiru. Carraa isa birrii argachuu kanarra immoo isa hojii argadhe kana hedduun gammade. Keessa Dubaay keessa mana keenya mana